Shampiyonaan atileetiksii addunyaa 19ffaa Budaapest biyya Hangaariitti hagayya 19 hanga 27tti gaggeeffama. Biyyoonni 200 fi atileetonni 2000 ol irratti qooda fudhatu jedhamee eegamas. Dorgommiiwwan atileetiksii 14 kan dorgomamu yoo ta'u, Itoophiyaan gosoota dorgommii maaraatoonii meetira 10,000 5,000, 1,500 fiigicha gufachiisaa meetira 3,000 dhiiraaf dubaraan akkasumas meetira 800 dubaraan akka hirmaattu barameera. Itoophiyaan gosoota atileetiksii fiigicha 6 hirmaattu kanarratti qabxii jajjabeessaa ni fiddi jedhamee eegamas. Hanga ammaattis Itoophiyaan hirmaannaa shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa irratti taasisteen madaaliyaa warqee 33 atileetota 19, madaaliyaa meetii 34 atileetota 28 akkasumas madaaliyaa nahaasa 28 atileetota 25 argachuu dandeesseetti. Gareen atileetiksii biyyoolessaa Itoophiyaa ji'ootaa fi qophii gahaa gochuun shaampiyoonaa kanarratti hirmaachuuf akka lakkoofsa Awurooppaatti hagayya 17 gara Budaapestitti akka imalu odeeffannoon arganne ni mul'isa. Gama biraatiin dorgommiin fiigicha kiiloomeetirii 10 biyya Ameerikaa Portland Beach to Beacon jedhamuun beekamu sanbata darbee fiigameen dhiiraan atileetiin Itoophiyaa dubaraan immoo atileetiin Keeniyaa injifataniiru. Haala kanaanis atileetiin Itoophiyaa Addisuu Yihuunee daqiiqaa 27 fi sekondii 56 tokkoffaa, atileetiin lammii Ameerikaa Connor Mans daqiiqaa 27 fi sekondii 58 lammaffaa yogguu ba'u, atileetiin Itoophiyaa kan biraa Muktaar Idris daqiiqaa 28 fi sekondii duwwaa 6 sadaffaa ba'uun xumureera. Dorgommii dubartoota jidduutti dorgommeen immoo atileetiin lammii Keeniyaa Helen Obirri daqiiqaa 31 fi sekondii 37 injifatteetti. Atileetiin lammii Itoophiyaa Foteen Tasfaay daqiiqaa 31 fi sekondii 38 lammaffaa ba'uu yogguu dandeessu, atileetiin lammii Ameerikaa Keeriyaan Daamaatan sadaffaa ta'uun xumurteetti. Odeeffannoo atileetiksii keessaa yogguu baanu tapha waancaa Community Shield kaleessa Manchester City fi Arsenaal jidduutti dirree Wimbledonitti taphatameen Arsenaal rukuttaa peenaalitiitiin 4-1 Manchester City mo'achuun waancaa qophaa'e fudhachuu danda'eera. Gareen lachanuu keessumaa haara galfii booda morkii isaanii jidduutti taasifameen hawwataa kan ture yoo ta'u, daqiiqaa 76 irratti taphataan Manchester City Cole Palmer kilaba isaa dursa qabachiisuus jijjiiramee kan seene Trossard daqiiqaa dhumaa dabalataa irratti gooliin galchee akka Arsenaal carraa rukuttaa peenaalitiidhaaf imalu taasiseeraani. Bara tapha darbee irratti waancaa Champions League dabalatee waancaalee 3 kan argate Manchester City rukuttaa peenaalitii tokko qofa galchuun olaantummaa Arsenaalitiin 4-1 injifatamuuf dirqameera. Arsenaal baroota taphaa 10 irratti waancaalee Community Shield 5 fudhachuu danda'eera. Manchester City immoo waggoottan 3 darban kana keessatti sadanuu injifatamuu danda'eera. Bara 2021 kilaba Leicester City'dhaan, bara 2022 Liverpooliin akkasumas bara ammoo Arsenaaliin jechuudha. Leenjisaan garee Manchester City Pep Guardiolaan taphaa booda yaada kennaniin tapha kana mo'achuuf dhufnus hin milkoofne, injifachuuf qareerra turre. Haa ta'u malee akkaataan daballii sa'aatii garuu nuyi hin marachiifne jechuun komataniiru. Leenjisaan Arsenaal Michael Arteta gama isaaniitiin injifannoo gonfatanitti gammadanii amma gareen koo sirriitti yaaduu qabaa, keessumaa sa'aatiin dabalataa baay'achuuf waan deemuuf kun immoo waancaa kubbaa miilaa addunyaa Qatar waliin wal fakkeessaa jechuun dubbatan. Gareen Arsenaal gamanumaan taphni Premier League Ingilizii kan baranaa otoo hin jalqabin mo'annaadhaan jalqabuunsaa garicha ofitti amanamummaa isaa cimsaa jedhameera. Premier League Ingilizii kan baranaa hagayya 12 akka jalqabuus barameera. Gara waancaa kubbaa miilaa dubartootaatti yogguu dabarru biyyoonni Afrikaa irraa waancaa addunyaa kanarratti hirmaachaa jiran ga'umsa isaanii agarsiisaniin dinqisiifannaa argatanis biyyoonni kan akka Naayijeeriyaa fi Afrikaa kibbaa gara nuusa xumuraatti otoo hin darbin hafaniiru. Keessumaa gareen Naayijeeriyaa ga'umsi waancaa addunyaa kanarratti agarsiiste baay'ee hawwataa ture. Qopheessituu waancaa addunyaa kanaa kan taate Awustiraaliyaa injifachuun akkasumas Kaanaadaa wajjin qabxii qooddachuun isheetiin gara biyyoota 16 qofti irratti hirmaatanitti darbuu dandeessee turte Naayijeeriyaan. Haa ta'u malee tapha har'aa nuusa xumuraa fi darbuu fi Ingilaand wajjin taphatame irratti ga'umsa gaariitiin taphattus goolii mo'achiistu galchuu hin dandeenye turte. Haala kanaanis goolii malee xumuramuu isaatiin Ingilaand rukuttaa peenaalitiitiin 4-2 Naayijeeriyaa mo'achuun nuusa xumuraa fi dabarteetti. Gareen Ingilaand taphattuu cimtuu Lauren James kaardii diimaan daqiiqaa 87 irratti dhabdus hanga dhumaatti taphattoota ishee 10 qofaan falmattee nuusa xumuraaf darbuu ishee
biyyattii dinqisiifannaa argateetti. Waancaa kubbaa miilaa dubartootaa qopheessummaa Austraaliyaa fi Niwuziilaandiin gaggeeffamu kun hagayya 20 xumurasaa argata. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Eebbisaa Naggasaa, Stookholm, Siwiidin.